Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtuu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Akkuma argitan hadhas Arabiyaa Majlisiis ni qabadhee dhufeen jira. Hanga xumura viidiyoo kanatti na waliin tura. Laayikii godhaa viidiyoo koo. Namoonni laayikii godhaa jirtanullee galatoomaa ulfaadhaa. Jazakumullahu khairan. Ammas laayikii godhaan isiniin jedhaa. Namoonni haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoon haaraa yeroon gadhiisu achumaan isin bira qaqqaba jechuudha. Akkasii akkuma argitan Arabiyaa Majlisiin kun carqii Arabiyaa Majlisiidhaan hodhamee carqii kafee miti. Carqii Arabiyaa Majlisiidhaan hodhamee carqii jajjaba bareedaadha jechuudha. Yeroo baay'ee manni carqii kafeedhaan yeroo hodhamu inni akkas keessoo bakka qirtsiin bahee sun galfamee carqii kafee mucucaata haphiidha maal waan akkasii gati teennaani keessaas babbaa yoo bebbeesi isin achi deddeebisuu dandeessu wanta ta'een achi keessa maastishiidhaan qabsiifama garuu yeroo asiif achi godhamu yeroo maalii akkas intin jedhamu keessaa babbahuu danda'a minaalbaata jechuudha. Garuu carqii Arabiyaa Majlisii immoo ofiisaatiif furdaa bareedaa gati ta'e jennaan bareedaadha yaanne miicitaniillee itti deebisuu dandeessu yeroo dheeraa fayyadamtan jechuudha. Carqii Arabiyaa Majlisii waa wanti inni fedhii godhu wayii hin jiru. Innaa filannoon akkuma filannoo abbaatii carqii Arabiyaa Majlisii ta'us carqii kafee ta'us carqii kafee isa warqaammaa isa hammaa ta'us inni yeroo keessaa taa'aatuma warqaammaan isaanii bilicii irraa bareedu sun dhimma itti fayyadamaa dhufamu irra bareedumni isaa sun gadhiisaa dhufaa. Carqiin kafees immoo bareedaadha jechuudha Majlisii irraa waan jedhu garuu inni irra caalu immoo carqii Arabiyaa Majlisii kanneen akkanaa kana jajjaba bareedaadha jechuudha. Inni yeroo irraa baastanii yalumanni xurate qofa irraa baastanii miicitaniitti deebistuu qiyyaarii barbaadan kana irraa baastanii achi keessanii qiyyaarii kan biraallee hodhisiistanii wal jala fayyadamuu dandeessu jechuudha. Edimee qaba. Carqiin kafee immoo hamma kana miti. Innaa Arabiyaa Majlisiin kun abbaatii kinasii meeqaati yoo jettanii abbaatii kinasii 20ti ol ka'iinsi isaa lafarraa ol ka'iinsi isaa saantii 20 jechuudha. Akkuma argitan meetira tokko maqamacaa meetira tokko gatii ta'e jennaan kaaree tokko jedhama. Minxaafiin isa amma fakkeenyaaf kaaree jedhama malee meetiriin jedhamu. Kan meetiriin muramu meetiriin hojjetamu maal jedhamu meetiriin safaramu waan akka walalii waan akka carqii waan akka kanneen kana. Arabiyaa Majlisiif minxaafiin kaaree jedhama jechuudha. Kaareedhaan baay'isama akkasii teebiliin ammallee ganaa mastawtiin hin gallee yeroo baay'een mastawtii alanni deemuuf jedhuun galcha maaliif irraa cabuu danda'a jechuudha. Qodaadhaan bakka hojiitti qodaadhaan wal keessa gatii taa'uu fi akka Majlisii hojjetamee asiif achi godhamee taa'uu hin danda'u waan cabu gatii teennaan. Akkasuma akkuma argitan obboleettiin keenya kun algaallee qabdi. Algaa meetira 80 jechuudha. Qalamiin diizaayiniin maaliyyuu filannoo abbaatii hojjetama jechuudha. Wanti hundiniyyuu na algaa meetira 80 kan ta'e maashaallah baay'ee tokko bareeda. Algaan kun qaamaan illee yeroo bira jiraatanuu firaashiin yaa'u kan isii miti. Firaashii intanii dhumaa jedhee viidiyoo dhumaa jedhee taniin irra afee akkasuma firaashii kana kan inni isinitti agarsiisu ta'a jechuudha irra bahee. Firaashii kana namoota baay'eedhaa biteetiin jira. Kun akkuma argitanii jajjabni isaa akkanaa namoota baay'eetu mee firaashicha nutti agarsiisinaan jettu. Yaa'u an akka kanaan haala kanaan isinitti agarsiisu yaa'u qulqullina isaa bareeduma cimina isaa gatiin ofii koo beekuu jennaani dirqama viidiyoo qofa miti jechuudha kan isin intineettanu anana amantu gatii ta'e jennaan afaanumaan waan ta'a jettu nu godhi jettu jechuudha hedduun keessan. Kanaaf yeroo baay'ee haala kanaan hin agarsiisu jechuudha. Meeshaa hunda ol qabee qaqqabee maal jedhee maaliif viidiyoo miti kan isin amanuu qabdanuu nama sanaa jechuudha. Akkas inshallah namni waan viidiyoo irratti agarsiisu sana namaa geessuu dhiisuu danda'a yoo viidiyoo kana amantan ta'e irra guddaa murteessaan nama hojii sana. Akkasii firaashii kana akkuma argitan boondidii isaa amaagaa boondidiidhuma firaashii boondidii qulqulluu kan Arabiyaa Majlisii irraa hojjetamutti aansee firaashiin bareedaan aandanyaan jira jedhamu isa hammaa kana jechuudha. Isa kana meetira 80dhaan jira meetira 2dhaan jira meetira 50dhaan jira meetira 20dhaan jira. Akka meetira algaa keessaniitiin jira baay'ee bareedaadha firaashichi. Silaa boondidiin Arabiyaa Majlisii irraa hojjetamu sun gatiinsaa baay'ee tokko waddade hin qabsiisu jechuudha. Gatiin firaashichaa boondidiinis badaa dabalee kunillee hamma wanti hundi amma qodaanii numa daddabalaara sababa haala qilleensaa sababa akkuma beektan lolli biyya keenya dhibullee lola sababa lola biyya biraatiin nadaajii yookiin beenzillee dhabamuurraan kan ka'e
qodaan akkatti galuu dhabeera jechuudha. Hamma kanas jiru bareedaadha. Qodaa mana keessatti namoonni bitachuu barbaadan hammaan kana dafaa bibbitadha. Kan duraan jirutu jira, hamma ganni seeneera biyya keenya. Namni biyya keessaa qodaatti waa tokko namni aja'amaaru hin jiru. Garuu achii galchuutu immoo amma xaaxaa ta'aara. Inni jiru akkuma jirutti jira jechuudha. Waa wanti inni gatii dabalee hin jiru. Qodaan illee jira. Kan barbaachisaa ta'etti argama. Qodaa mana keessaa namoonni barbaadan ajajadha inshaallah. Amma firiidha jechuudha. Baay'ee haalli gabaa keessaa bareedaadha. Akka yeroo birraa sanaa miti. Yeroo biyya birraa sana bakka baay'ee tokko nama jibbisiisa, namatti hin tolu. Gaba suuqii dhumarrayyuu deemuun jechuudha. Zahmaa sargii maalii jechuun wanti hundi ofiifis mana keessa waa baay'ee tirmaamnaam jedhama. Qodaan bakka lafuma irratti hin argamu. Akkasii kun algaan karaa gadiitiinis qirtsiinsaa geexiinsaa kana fakkaata. Algaa libsiin kun banagaadha kan isii miti. Kanuma kastamarii koo biraan irra afee viidiyoodhaa jedhee malee kan isii algaa qofa. Firaashiif algaa libsiin kan isii miti. Garuu maashaallah algaa libsichiif algatti maachiin godhu baay'ee tokko irraa bareeda. Egaa kana fakkaataa viidiyoon keenya hadhaa kunoo Arabiyaa Majlisii keessoo isaa boondidii isaallee baneetanii isinitti agarsiisaa. Ziippiidhaan jechuudha. Boondidii yeroo ta'u maqamacaan isaas digaafiin isaas boondidii irraa yeroo hojjetamu ziippiidhaan hojjetama. Isiin kun amma saantii 65 bal'innisii boondidiin kun meetira tokko siin geessu walakkaadhaas olii saantii 65 laama sitti aan harkatti qabee jiru kun. Ana isinitti agarsiisuuf jedheen ture keessa isaa banee viidiyoo irratti dagadheetan inni isee malee. Ana kana fakkaata kan afamee jiruu fi isii hamma kanaa kana jechuudha. Walumaa galatti Arabiyaa Majlisiin kun. Innaan namoonni meeshaalee garaagaraa ajajachuu barbaadanii ajajadhaa inshaallah. Rabbiin biyya keenya nagaa nuuf haa godhu, addunyaadhuma hunda nagaa haa godhu jechuudha. Nageenyi biyya tokko nageenya biyya tokkooti. Biyyi hundi walitti hidhatee jira gatii ta'e jennaan. Akkasii akkuma argitanii kun viidiyoo irratti haasa'an ture. Sagaleen dhaga'amu fanirraa diiliis godhee meetira 2 jechuudha. Yedduu koornarii kana kan jiru meetira 2, koornariin lamman meetira 2 meetira 4 akkas jedhee isinitti asirraddaan ture. Akkas inshaallah hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf tura. Laayikii godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.